humnaan akka gaafa dargii sanitti minilik sadaffaan yookaan abiyoot kaasaahun ilmaan Oromoo haadha jala akkasitti sabbata jala fuudhee dhiiga boochisaa jira jechuudha. Isaan ni booyan, obboleettiin ni boochi, haatiin ni boochi, ilma isaaniitiif booyan jechuudha. Maaliif akka itti guddisan beekan, akka itti fidan beekan. Arraan tana kaambiin yookaan kaambiin Daani'el Kibret yookaan kaambiin Biltsiginnaa ilmaan Oromoo akkanatti haadha yookaan hawwan Oromoo dhiiga boochisaa jiran jechuudha. Karaa waraanaa geessanii human shield yookaan ittiin if protect gochuudhaaf akkanatti hawwan keenyaa dhiiga boochisaa jiran jechuudha. Viidiyoon amma agartan sun viidiyoo san jechuudha. Tabira waan amma oduu haala yeroo irratti waan irraa dubbachuu fedhu tokko yoo jiraate waan dubbii belbeltu amma deemaa jirtu waan amantiidhaan wal qabatee jarri lamaan torban kana keessa ajandaa isaan nu jiddu darban wanni sun haram akka deemaa jiru hagam takka akka belbalaa jiru konsekwensiin isaa maal akka fakkaatu waan san irraa dubbachuu qabna jechuudha. Kanaafuu ta duraan dura Global Oromo Interface yookaan waldaa amantoota Oromoo idil addunyaa waliigala isaan kun haleessa as bahanii karaa miidiyaatiin waamicha gamaa gamana godhamu dhagahuudhaan yookaan gadda isaanii dhagahame ibsuudhaan akka nuti isaan kun jarri lamaan kun akka amantii kiristaanallee bakka hin buune akka yookaan charchii nama tokkollee bakka hin buune as bahanii gadda qaban ibsanii jiran amantii islaamaatiif hagam takka akka kabajaa qaban as bahanii lubootaa fi qeessonniinis hundi isaanii karaa miidiyaa marsaa adda addaatiin ibsaa turan jechaadha. haa galatoomani maaliif jennaani wanni tuni yoo dhugaa dubbannee nuti just yeroo waan takka dubbannu maaltu duuba dhufa maali konsekwensi yookaan balaan inni kun narra fiduu danda'u maali jennee waan dubbannu hunda keessatti ilaaluu qabna. waan waraabnu hunda keessatti especially waan amantii wal qabata waan gandaa wal qabata waan kutaa wal qabata kana hedduu we have to very be careful jechuudha. Fakkeenyaaf namni kun odoo sila amantummaan nama kamiitu kabajaa qabdi. Abbaan jaalatee yoo mukatti amane, abbaan jaalatee yoo dhakatti amane, abbaan jaalatee yoo aduutti amane, loonitti amane mirga isaa kabajuuf qabda jechuudha. Quraanninis islaamatti illee amantii namaa arrabsaa xiqqeessaa hin jiru. Atis amantii namaa kabaji namni gaafa san keessi kabajaa jechuudha. Namoonni irra guddaan namoonni akkana atheistidha warra amantii hin qabne yoo dhugaa dubbanne hawaasa guddaa akkana kanaa miti hawaasuma addunyaa kanarra jiran hunda baay'ina isaanii keessaa namoonni akkanaa ni bahanii jechuudha. Tan akkasitti hubachuu qabna. Namoonni akkana atheistiin tun warri amantii hin qabne bakka hunda keessaa bahuu dandeessi jechuudha. Immoo isin abbootiin amantaa gosa adda addaa dhuftanii ortodoksii raayis hawaaqeffata haphenxeetis hundi isaanii warreen dhuftanii waan kana tasgabbeessuuf yaalii gootanii fi gadda isinii dhagahame ibsuu keessan hedduu galatoomaa isinii jechuu barbaanna. Maaliif amma booda bu'aa irraa argannurra waan kuni balaa guddaa nutti as dhiibuu danda'a. Ammoo dhaamsiniin ani qabu warreen muslima taanes adara waan kana amma booda dubbii tana haa qabbaneessinu. Sababniin haa qabbaneessinu isiniin ja'uuf balaan isii deemtee ummatuma keenya miidhuu deemti. Maaliif jettee ja'a arraan tana yoo xiqqaatte ilmaan Oromoo 500 oliitu biyyoota Arabaa keessa faffaca'ee jiraata. Dubbiin arraan tana deemtee Oromoo keessaa baatee arraan tana muslima Itoophiyaa biratti ajandaa taatee jirti. Guyyaa 3 ajandaa Oromoo turte arra ajandaa muslima Itoophiyaatu harkaa qaba ajandaa kana. Halee isinii jeetiin jira keenya. Wanni isin gootan tun ibidda harkaan qabattanii nu qofa irratti hin dhaabbattu. Amantii tan odoo sila amantii Oromoo qofa taate if jidduutti fixnaa. Amantiin tuni addunyaa guutuutu itti bulaa jira. Biyyoota 200 fi biitti addunyaa tanarra jirtu amantii islaamaa keessa hin jiru. Nama 1.7 biliyooniitu amantii kanatti bulaa jira.
Kanaaf waan amantii kana ugaa tuqamu we have to very be careful. Yoon amantii kana tuqe balaan inni fidu maali? Ati dhugaadhaa ati balaa akka dhuunfatti sirra fiduu danda'a. Ati akka nama tokkotti takkaa seeraaf dhiyaatu dandeessa, takkaa wanni ati akka nama tokko wanni ta'uu dandeessa. Immoo namoonni amantii san hordofan sababa kee balaan namoota biraarraa dhaqqabuu danda'a jechuudha. Namoonni balaan kun irra dhaqqabu sababa Oromoo ta'an qofa balaan irra dhaqqaba biyya Arabaa keessatti. Arraan tana biyyoota Arabaa keessatti ijoolleen Islaamaalleen feestaala uffattee mana hidhaa keessaa rakkoo isaan argaa jiran walumaan argaa jirra jechuudha. Dararaa isaan mana hidhaa keessatti argan boombiin gubatan agarree jirra amma dura. Arraan tana ummata afaan Oromoo dubbatutu Nabiyyi Muhammad akkana arrabsi yoo jedhame wanni kun agummaan nama tokko waan takkan ta'u. Misgaanuu nama tokko waan tokkon ta'u immoo harakkatu ammallee aarsaa kana kafaluu deemu lammii teenya jechuudha. Akkanattuu duraanuu argaa keenyan fedhan dhageetii teenyan fedhan kanuma amantii tokko qabnu irraan kaayyenne jarri dantaan qabu jechuudha. Kanaaf dubbiin tun balaadha nu dhalti. Balaan isiin dhaltu nama keenya irra fidu miti jechuudha. Kanaafuu hayyoonni amantii adda adda irraa dhuftanii luboonni waan kun jarri kun amantii teenya keessallee hin jiru. Nuti niihu hin beeynu amantii teenyallee meembarii amantii keenyaallee miti hin beeynu jedhanii tokkummaadhaan nu wajji balaaleffatanii jiran. Kanaafuu dubbii tana qabbaneessuun dirqama qabnaa jechuudha. Maaliif jennaan tana booda yoo akkana babal'achaa deemtu taate balaan isiin fidduu namicha dhuunfaa ummata lamaan dhuunfaa kanarra miskiina dalagachuuf biyya Arabaa keessa deddeemullee hubuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu akkasitti ilaallee hammeenya isiin fiddu dubbii tana jara kana yoo dandeenye communitiin biyya agummaan jiru waltahaatii namicha kana seeraaf dhaleessa. Badii inni godheef akka seeraan dhalaa'u godha. Biyya beekan gulummaa yookaan gurbaa misgaanuu jedhamu kanas Oromoo communitiin jirtan yoo sabni kun akka ammallee boo'icha biraa jalan seenne yoo feetan gurbaa kana bakka jirutti miidiyaan isaa miidiyaa hate speech malee waan biraa waan hin geggeessineef waan kutaa fi kutaa waliif buusu waan amantii fi amantii waliif buusu waan Oromoo diigu qofa waan dalaguuf gurbaan kun seeraan dhaabbatu qaba ja'aati isteeta jirtanitti gurbaa kana seeraaf dhaleessa kana kagootaniif akka ummanni keenya nagaa argatuuf akka ummanni keenya kanarraa dhaabbatuuf barree namu bakka jiru ummata kana heeraa fi seeraaf dhaleessuu qabnaa jechuudha. Maaliif jennaan jallaan hunda keessaa baha. Atheistiin hunda keessaa baha warri amantiin qabna. Maaliif arraan tan namni dhugaadhaan charchii ortodoksii keessa haa ta'u yookaan charchii bataskaana pheenxeellee haa ta'u bakkuma fedhe yoo jiraate namni dhugaadhaan amantii san onni irraa qabu amantii namaan tuqu kabajaa qaba. Maaliif amantiin tamuu amantii biraa tuqaa hin jettu. Amantiin hundi amantii biraa kabajisiin jetti malee amantii namaa tuqisiin hin jettu. Ta islaamaalleen amantii namaa arrabsi amantii namaa tuqisiin hin jettu. Kanaaf jarri kun atheistiidha. Osoo amantii qabaatan arraan tana akkanatti as bahanii wannaan jaan isinii galee kanaafuu jechoota dubbannu keessatti illee laallataa of eeggachaa dubbii tana qabbaneessuun nu barbaachisa. Maal gochuudhaan isaan kana heeraa fi seeraan dhaleessina. Tabiraat akka ammallee beekuu qabnu namoonni yeroo emotion taane yoo dubbannes warri emotion taatanii dubbattanis isaan kun nam takkallee bakka bu'an akkuma badaan hunda keessa jiru bakka hunda keessa jiru isaanis ummata badaa malee nama tokko bakka bu'anii dubbatan. Godina bakka irraa dhufan bu'anii dubbatan yookaan amantii silaan qabanii amantii san bakka bu'anii dubbachaa jiran jechuu jarri kun. Kanaaf dhugaadhaa emotion taanee ni dubbannaa immoo dhaabbachuun nuuf gaariidha. Maaliif jennaan waan kanarratti haa tasgabbii uumnu wal haa dhaabnu warreen viidiyoo dalaydanis waan kana egaa abbootiin amantaanii fudhanna jaan isaanilleen fudhatanii dubbii tana seriously fudhatanii communitytti gabbuusanii community'n jara kana as baasanii dhiifama gaafachiisanii heeraa fi seeraaf dhaleessu bakka tasse dhumatti dubbii tana the sooner we stop this thing the better for our people. An amma agummaadhaaf sodaachaa jiru amma akka haajitiin xalatti agummaa yookaan misgaanuudhaaf sodaachaa jiru isaan nama tokko isaan lamaan kun nama tokko garuu balaan isaan waan afaan Oromootiin jecha kana dabarsaniif jecha
oromoo biraa huba dubbiin tun oromoo biratti balaa dhaluu danda'a maaliif jennaan namni oggaa emotion ta'e edaa isin warri afaan kana dubbatu edaa amantii tanaaf akkana jibbaa qabdan jedhanii hunda walitti qabanii islaama kiristaana osoo hin jenne ilmaan oromoo over half million biyyoota arabaa keessa facaan kanarra balaa buusuu danda'a jechuudha kanaaf akkasitti haa hubannu jara keenya isaan kana immoo hin dhiifnu kabiraalleen qaraatii akka argatu isaan kana seeraaf dhaleessuun dirqamaa jechuudha akkasitti haa barannu please kan akkasitti dubbitan wanni haa goonu tabira ajandaan amma harkaanu qabdu obbolowwan keenya warreen karrayyuu irratti abbootii gadaa warra gadaa gaggeessu abbaa gadaarraa warreen angoo adda addarra jiru 16 bakka takka fuudhanii gara jabeenyaan erga duguuggaa irra gaggeessan erga fixan erga rasaasaan akaawan booda erga fixanii gadda dila kana nurra galchan booda arraan tana shanee godhee jaaniiti dhiiga hayyoota keenyaa dhiiga abbootii gadaa balleessuuf deeman tana akka gaariitti itti yaaduu qabna dubbii tana jira keenya fakkeenyaaf ammaan tana warreen kaambiin daaneel kibrat keessattuu kaambiin daaneel kibrat na dhaggeeffadha kaambiin daaneel kibrat warreen biltsiginnaa deeggartan hundi isin kaambiin daaneel kibrat na caqasaa sirritti amma ajandaa arganne jettanii oromoo jidduutti waan biraa ibidda facaasaa jirtan oromoon adda haa baatu jechaa jirtan oromoon bakka lama sadii haa facaatu jechaa jirtan haalli isin itti ofaa jirtan dhugaadha misgaanuun yookaan agummaan akka isinni isaan kun seeraaf dhihaatan feena please ibidda tana isin ni feetan kaardii amantii akka taphachuu feetan ni feetan noo dhaabbadha nuti nama tokkorraa rakkoon qabnu wallagga obboleessa keenya arsiin obboleeyyan harargeen obboleeyyan nuti obboleeyyan arrallee borullee maraataa nu keessa jiru dhugaadhaa namni gizee emotion taane wanna jechuu dandeenya garuu we have to control maaliif jennaan ka ammaan dura deenmaarkii keessatti kaartuun nabi Muhammad nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu kaartuuna waan print godheef isa kana waan je'eef embaasiin Denmark ka Pakistan jiru ka Bangladesh jiru ka biyyoota Arabaa keessa jiruun caccabee nama 100 ol iddoo isa basanii waa meeqa dirgim godhan jechuudha kanaaf arraan tana consequencein isaa kun dhiibbaan isaa kun ammallee deebi'ee waan nutuma rakkoo keessa nu galchuu danda'uuf adaraa irraa wal haa qabnuun isiniin jaa jechuudha irraa wal dhaabu qabnu fayyaa argadha galatooma warreen abbootiin amantaa garagara irraa dhuftanii dhimma kun dhimma keenya dhimma hunda keenyaati dhimmi islaamaana laallataa dhimma oromooti dhimma tokkummaa keenya facaasottanii as dhuftanii waan kana warreen balaaleeffattan hundinu fayyaa argadha fayyaa taha galatooma isiniin jenna jechuudha ajandaa kiyya irratti mattiin deebi'a ajandaa amma deemaa jiru isiniin ammaan tana wanni amma deemaa jiru jara keenya akkumaan kaleessa jedhe laala nu cabsaniiti waan ija nuti qabnu arra ija nuti qabnu akka Hacaaluu nurraa wareeganii warreen akka Jawaar Mahammad mana hidhaa naqanii arra abbootii gadaa institution beekaa jarri kun hundi wanni Oromoo fi Oromiyaa jedhamtu tun hundi nama hedduu keessatti argaa jechuudha abbaan gadaa yookaan sirni abbaa gadaa keessatti arga miidiyaan Oromoon qabdu institution kana keessa jira hayyuun Oromoon qabdu institution kana keessa jira artistiin Oromoon jabaan qabdu institution kana keessa jira wanni Oromoon waan xiyya jette akka ijatti dura laaltu wanni gurguddaan Oromoon qabdu hundi wanni isin akka ijatti dura laaltu kun hundi institution Oromooti kanaaf kaambiin Daaneel Kibrat kaambiin Abiyoot Kaasaahunii fi Daaneel Kibrat warri harka tumuuf walumaanuu maal gochaa jiran arraan tana erga Hacaaluu ajjeesan booda erga Jawaar Mahammadiidhaan booda erga OMN studio saamanii qabeenya isaa saamanii biyyaa baasan booda miidiyaa kamtu biyya keessatti hafe arraan tana Mallasa Dirribsaa ka mana hidhaa keessa OMN ka waan takka oduu qofa afaan Oromooti waan dubbiseef waan Oromoo ta'eef qofa
mana hidhaa keessa gidiraa argaa jira. Arraan tana warreen akka Siyyum Tashoomatii fi Taamiraat Nagaraa warra biitii sun haadii gamtu Oromiyaa kaalxaffaachi warri jiru still Finfinnee keessa ta'anii oduu dabarsaa jiran jira keenya. Kuni maal jechuudha? Si balleessuudha. Si balleessuudha. Arra abbootii gadaa Karrayyuu julmaadhaan boolla takkatti oggaagatan boru abbootii gadaa Gujiitii fi Booranaatiif deemanii jechuudha. Ibiddi arraan tana Karrayyuurra bu'e hundarra bu'a jechuudha. Instituutionni Oromoon qabdu hundi takka filameeti dhawamaa jira jechuudha. Ta duraan dura soodaree akka godhanii dinquu dayyaas biyyarraa ari'an hundi keenya waan waliin beeknu jechuudha. Maaliif jennaan arjaa Oromooti, beekaa Oromooti, qabaataa Oromoo waan ta'eef nama sirna gadaa kanarratti waan guddaa godhaa gumaachaa jiru diinagdeedhaan ifiifillee abbaa duulaa ta'ee filamee waan oofaa jiruuf dura durso akka Jawaar Mahammad amma dura jedhe maqaa xureessii maqaa balleessitee ololarra ooftee san booda daameej gootaa jechuun waan san dinquu dayyaas irratti godhamee jechuun wanni sun maqaa isaa balleessanii diraamaa irratti dalagan san booda biyyaaf ari'an jechuudha. Kana ajjeesin biyyaa ari'an. Maaliif? Abbaa duulaati mataan isaa akka sirna gadaa keessatti. Deebi'ee namni kun nama qabeenya isaa sirna gadaatiif lafa kaa'e keessaa tokko. Kanaaf instituutiona kana cabsan. Artistoota keessaa nama onnee qabu ka Oromoon akka ija laallattu. Namni Oromoo dhugumaan gaafa Hacaaluun du'u hundi keenya haadha abbaa keenya daran gaddine gaafa du'aa Hacaaluu san. Ija keessa si harkaa fuudhan. Maaliif? Kunis kaambii Daani'el Kibret, mishiina Daani'el Kibret jechuudha. Maal jechuun Oromoo cabsu. Sini galee? Arraan tana soo kanaafuu sababa cabiinsa keenyaa kanarratti nama hedduutu gumaacha godhaa jira jechuudha. Kanaaf naaf sagu takka. Aye, dhiifama ittiin deebi'a aye, ittiin deebi'a. Sorry. So maaliin jechuu barbaade wanni tokkoon barbaadee ture hin arganne. Kanaafuu jara keenya Oromoon yeroo nuti tokkummaan nu barbaachisu yeroo nuti laala jecha kanallee dhugaadha tokkummaa jenneeti akkana taane jennee aariidhaan jechuu dandeenya. Garuu still ajandaan ummata waan kana nutti ajandaa nu keessa gannaqe kana ummata kaambii Daani'el Kibretiif guuza bahaa jiru kana isaan kana immoo kophatti osoo nama tokkotti osoo amantii takkatti maxxansine osoo godina takkatti maxxansine osoo nama tokkotti maxxansine isaan kophatti achi baafannee heeraa fi seeraaf dhaleeffannaa jechuudha. Isaan kana yeroo achi goonu immoo nuti immoo diina keenya diina waloo qabnurraa ija teenya kaasuun qabnu. Maaliif jennaan arrallee maatiin teenya biyya keessaa imimmaan dhiiga booyaa jiran. Mangistuu Alamaaram nurraa deeme Beeraawiin nurraa dhaabbatte bakka jennetti waggaa 30 booda hunu arrallee nu deebite jechuudha. Beeraawiin haarootti nu deebite. Sinigalee Beeraawiin haaroon nu deebite. Duguggaan instituutiona Oromoo balleessu haaroon nu deebite jechuudha. Akka nuti waa'ee kanaan dubbanne arraan tana kaadireen kaambiin Daani'el maqaan isaa Daani'el Kibret as baatee as wacaa akkana goone akkas godha akkas jedha. No, hundi keenya amantii tana quqama qabna. Hundi keenya nam tokko amantii akka tuqun barbaadu. Namni tokko akka uffata akkaataa jaartiin tiyya uffattu namni akka naa himuun barbaadu. Ilmoon tiyya akkaataa isiin itti uffattu nama naa himuun barbaadu. Nama hunda nu quuxi. Kana keessa immoo siyaasaa naggadachuu jennee warreen kaambiin Daani'el Kibret ajandaa duraanuu nu hannamee jiru ajandaa nu bocamee jiru isin immoo irratti kibriita gaaza nu neexanii nu facaasuudhaaf yaaliin godhina. Never hin facaanu. Hin facaanu. Maaliif jennaan kuni
wannummaan wanni kun haa qabbanaa haa dhaabbatu ja'uuf ammallee balaa inni as nuttiin as deemuutu ka irra hamaa waan ta'eefin dhaabbadhaa isiniin ja'a. Hin hafarsinaa bakka niga as bahanii warreen hundinuu warreen silaa dhiifama gaafataniis nuti jarri kun akka Oromootti abbaa fedhe amantuma fedhe keessa haa dhufu waan akkanaa kan hoggaa dhufe dhaabuu qabna. Balaaleffate namni hundi immoo wanni dhaabuu qabnuuf mataa keenya jenneeti. Obbolowwan keenya naannoo Arabaa keessa facaanii jenneeti. Sababa agummaa namni tokko akka achitti narraa miidhamuun fedhan. Sababa agummaa yookaan sababa misgaanuu nam takka akka achi narraa miidhamu hin barbaadu. Kana isaan seeraaf dhaleeffan. Sinigalee kanaafuu isin kaambiin Daani'el Kibret dhaabbadhaa nurra ibidda nu keessan facaasina dhaabbadha wal sirreeffanna wal gorfanna. Takkammoota biraataniin adaraa isinii dhaamu haalli amma biyya keenya keessa jiru haalli duguugaan sanyii irra gaggeeffamaa jiru ni agartan jara keenya hundi keessanuu ni gartan. Akkatti ajandaa nu jidduu darbanii nu facaasuudhaaf waan isaan bocatanii deemaa jiran ATS TV maraataan tokko tokko waan as keessaa dubbatu akkatti isaan shaneedhaan wal qabsiisanii waraana bilisummaa Oromoo wal qabsiisanii akka sabni kun daranuu duuba deebi'uu irra dalagaa jiran jechuudha. Sinigalee wanni arraan tana mootummaan abbootii gadaa harreeyyuu nam 16 mana isaanii irraa fuudhanii qawwee kaayaa jennaan. Qawwee kaayaa jaaniini fuudhanii deemanii namni 12 dheeysee bee 14 battalumatti achumatti fidanii bakka takkatti rashanan jechuu ummata kana. Arraan tana isaan kanaaf gaddi namoo arraan tana haadha akkanatti booyaa jirtu kunoo ciroo keessaa biyya hunda keessa akkana boochaa jiranii. Haadha jalaa fuudhanii ilmasii fuudhanii wanniidhaaf maali himan shildiidhaaf itti fayyadamaa jiran waraana kanaaf. Yaa jara keenya ija haa banannu. Ija haa banannu. Kanaaf tasgabbiidhaan fayyaa argadha warreen lubootaa fi qeessonninis hundi keessanuu abbootii gadaalleen kalee dhuftanii amantaa adda addaarraa dhukkubbiin teenya waan isinit dhagahamteef dhuftanii gaafattan warreen akka dhuunfattillee tokko tokko as baatanii waan kana balaaleffattan warreen akka miidiyaatti as baatanii waan kana balaaleffattan galatooma. We need a peace. Nageenyi nu jidduu deemuu qabaachuu. Maaliif nagaya jarri kun itti nu naqeetu nagaya nu keessatti dhaabbattu waan hin taaneef nagaya nu daangaa keenyarra daangaa Oromoo keessa dabartee daangaa Itoophiyaa keessa dabartee waan hamaadhaan nu gahuu dandeessu waan taateef nuti immoo of keessatti dhaabuun dirqama keenya. Uummanni kun immoo akka dubbiin tun qabanuuf dafnee seeraa dhaleessuu qabna jechuudha. Dirqama seeraaf dhalaa'uu qabanii jechuudha. Akka barnoota ta'uuf seeraaf dhalaa'uu qabanii jechuudha. Kanaafuu jabaadha waraanni bilisummaa Oromoolleen haa galatoomuu labsii baasee jira karaa odaa torbiitiin baasanii jiran. Uummanni kun miseensa keenyallee miti waa takkan wajji wali qabatan qabanii ifiifuu nu diiguuf deemaa turanii uummanni kun uummata akkanaa jedhanii sirriitti balaaleffatanii jiran. Kanaafuu wanni waraanaanis wali qabsiifnuuf hin jiru. Charchii tokkoonillee wanni isaan wali qabsiifnuuf hin jiru. Sababa isaanii amantii namaa tuquu hin qabnu. Sababa isaanii isaan amantiin qaban ATSTdha. Charchii tokkollee membara miti jarri kun. Ammas kutaa tokkollee bakka bu'anii hin dhufne jarri kun. Akkasitti haa hubannu. If bakka bu'an akkuma if bakka bu'anii dubbatan isaan kan ammoo warreen bakka isteenni isaan keessa jiraatan jara lamaan ka miidiyaarra fidee itti qophaa'ee viidiyoo tolfatee viidiyoodhaan qopheesse isaa fi ka dubbatellee hawaasni naannoo san jirtan akka jara kana seeraaf dhaleesstan asumaan waamicha isinii goonaa jechuudha. Kanaafuu ka dabartee jara keenya nuti qabsoon nu eeggattu ammallee irraan isinii deebi'a. Yoo waraana qawwee ka qabaannu taate waraanni qawweedhaan lolaa jirru kun tokkummaadhaan as bahee galgalaa ganama sagalee takkaan waliif fayyinee garaa qulqulluudhaan nagayaan waliin deemu. Hayyoota biyya alaa qabnu kana hunda dhimma itti bahu jara keenya. Koominitii biyya alaa qabnu kana hunda dhimma itti bahu. Miidiyaa biyya alaarraa qabnu kana hunda dhimma itti bahu. Waan kana hunda simsiifnee tokko goonee as baanee tokkummaadhaan yoo deemne yoo alaan lafarratti yoo humnaan deemnu taane maybe wahitti baana. Immoo haala faffaca'iinsa qabnu kanaan ammallee qabsoo fitti dheeressaa jira. Qabsoo karaa fitti dheeressaa jira. Maal jechuudha namuu haa gumaacha godhu.
haa miidiyaan Oromooleen qabsoo tanaaf haa gumaacha isaa bahu. Aktiivistii yookaan rogeessi Oromooleen qabsoo tanaaf haa gumaacha godhu. Koominitiin Oromoo addunyaa tanarra jiru qabsoo tanaaf haa gumaacha godhu. Atiin qawwee ba'attee lubbuu qaalii takkittiin deebine gaara keessa deemtee kannaa jirtu atis gumaacha kanama hunda caalu godhaa jirta. Warreen dippiloomaasii gochuu danda'an haa gumaacha godhani. Kun hundi wal simsiifamee walii yoo deemne akka warra Tigraay sanii yoo deemne wahitti baan. Ammaan booda balaa akkanatti wal abaaru abaluu diina kiyya abaluun akkana jechuu tana hawaasa keessatti uummata akkasii hoggaa agarre dafnee afaan keessa dha'uu qabna jechuudha. Dabnee warreen jibba akkasii nu keessa facaasan warreen akka nuti adda qoqqoodamnu keessa facaasan haa godhamu. Qeeqmayaadhaaf amma namni akka kiyyaa kasuuta akkanatti tolfatee nagayaan suuta isin kadhatu gizee hunda aboo akkanatti deema aboo karaa kanarra haa deemnu akka qilleensi akkanaa kun nu jidduun seenneef akka wanni ummanni akkanaa kun dhufee qilleensa hama akkanaa ajandaa nu jidduu darbee nun facaafneef wannummaan diinagdee baafnee waraana bilisummaa Oromootiif diinagdee itti ganneyne asirratti ji'a jaha guutuu kaambeen goone sagalee taanee fi waraana kanaaf aboo koottaa akka dursanitti hin deemnu ammaan booda tokko taanee fayyine miidiyaa qabnu dhimma baanee ragooyyeetu hundatti fayyadamne kottaamee tokko taanee afaan tokko yaana jenne galgalaa ganama asirra teenye iyyinaa jechuudha. Diinagdeellee baafne maaliif beeytanii yoo tokko taanee deemne qilleensi nu seenu jinniin shayxaanni akka misgaanuu kunii fi agummaa kun dhufanii boondii tokkummaa keenyaan facaasan. Sinii galee maal laala alaabaa if duuba kaayee laal marzii inni facaase laal ganaa bar ifiifuu gaafa baahee gurbaan kun akkana goonaa jee fakkeenyaaf laala waan inni marzii inni facaase immoo haa galatoomu waraanni immoo namtichi kun hogganallee miti miseensa keenyallee miti nuti isan beeynu jaan kana sinii galee haa galatoomanii baga nu qulqulleestan daftanii waan kanallee baga qulqulleestan sinii gala kanaaf yaa jara keenya taarkaa nu qabdu tatanarra hamtuuti sinii galee lubbuu nama tokko oolchuun waan xiqqaa miti arraan tana ajjeechaa jumlaatu Oromoorra gaggeeffamaa jira diroonii fi xayyaaraan dhaqanii qabanii wanni gochuudhaan waan naannoo birarratti gadi hin gaggeeffamneetu naannoo keenyarra gaggeeffamaa jira jechuudha. Isa kanaaf kanuti tasgabbaa'uu qabna dhaabbadhaa gahe bakka warra seeratti kanna communitytti dabarsa dubbii tana community isaan keessa jiraatan hawaasa isaan keessa jiraatan churchiin achi jiru masgiidni achi jiru walii galee churchiin Atlantaa jiru masgiidni Atlantaa jiru communityin Atlantaa jiru hawaasni walii galee waan kana marihatee tarkaanfii barbaachisu ummata kanarratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu qaba kabiraatiif illee akka barnoota. Tarkaanfiin an hin beeku biyyanni jiru Massachusetts hin beeku yoo churchiin jiraate yoo masgiidni jiraate yoo communityin jiraate walii galaati misgaanuun kun hanga amma dura summii fi marziin inni nu keessa facaase ni gaha gurbaa kana akka inni heeraa fi seeraaf dhalaa'u maaliif jennaan raadiyoon hate speech dabarsiitu Rwanda keessatti waan dila san fitte inninis raadiyoo san caala hate speech dha wanni inni galgalaa ganama godhu isa kana hubannee dafnee akka waan kanarraa fi duba deebi'an akka qaraatiin argamu gochuu qabna jechuudha namoota jibbaa nu keessa facaasan gizee hunda gochuu qabna qeeqamuun waan biraati waa qeequun waan biraati maaliif jennaan namni siin hoggana jee si dura deemu tokko abbaa fedhe haa ta'u Jawaar Mahammad haa ta'u obbo Baqqala Garbaa haa ta'u obbo Daawid Ibsaa haa ta'u Profeesar Maraara haa ta'u Jaal Marroo haa ta'u abbuma fedhe gaafa namni dhufe afaan nagayaatiin waan takka isaan qeeqe is good qeeqmayni wal jaaruudhaaf haa wal qeeynu kararra wal kaayuudhaaf tokkummaa keenya jabeessuudhaaf haa wal qeeynu warreen immoo argatanii laal inni bar waan achi wanni Marroo qeeqaa jiruuf bar waan bakka san jibbuufi yookaan wanni isa amala fokkota akkanaa kana Oromoo keessaa balleessa yoo Haji Xinxalaan Marroo qeequ taate waan Wallagga jibbuufi waan inni Wallagga irraa baheefi isa yoo tokko dhufee Jawaar Mahammad qeequ taate inni waan Arsii irraa yookaan Harargee irraa dhufee no dhaaba waan akkana Jawaar Mahammad erga nama dura deemee yoo qeeqame waan ganda qe'ee sanirraa dhufeef osoo hin taane ilaalcha isarra qeeqamaa jechuudha. We have to understand that.
marroonis yoo qeeqame marrootu qeeqamu jira malee ganda isaatii miti akkasi beeka immoo warra dubbii tana fuudhee laal fiinxa isii qaccee qabee harkaa fi miila ija itti tolchee bar waan akkana ta'eef jee si komachuu fedhu jiraachuu no dhaabaa waan akkana Oromoo keessaa waan akkana dhaabuu qabna maaliif tatana caaltu harkaanu qaba ajjeecha jumlaa kana caala bar arraan tana naaziin gaafa akkasi fuudhee ummata gatuudhaaf ummata Yahudaa ofusan waan san bar amma abiyyi fi kaambiin daanee gibra godhaa jirti bar maal seetan amma haadha jalaa mucaa kana gizee boochisanii osoo haati akkanatti sabbataan garaa hidhattee boochuu mucaa kana oggaa jalaa fuudhan eessatti ofuu jiran kaambii du'atti ofaa jiranii bar abiddatti ofaa jiranii bar sini galee kanaaf dhaabbadha balaan tatana caaltuutu nurratti aggaamamee jira jechuudha kanaaf heeraa fi seeraan firaa dhorkina jara kana nurraa haa dhaabbatanii heeraa fi seeraan firaa qabna waliigalaatii falati nurraatti godha ummata kana koreetti uuma warreen Atlantaa jirta warreen Churchii warreen Benteetis Ortodoksiinis Islaamninis waliigalaatii communities dabaladhaati jara kana wannaa godha akka isaan heeraaf dhihaatan godha akka maaliif dubbiin tun haganarra yoo deemte balaa biraa ammallee Oromoo irra fidu deemti we don't need that sababa misgaanuu obboleessi kiyya biyya Arabaa keessa rakkoo biraa akka inni itti isa mudatu barbaadu never kanaaf warreen community misgaanuu keessa jirtu communitynis churchiinis masgiinninis yoo jiraate gurbaa kana waliigalaati miidiyaan isaa miidiyaa hate speech dabarsaa jiru waan ta'eef balaa ummata irratti waan fidaa jiruuf akka inni heeraaf seeraaf dhalaa'u irra dalaga maaliif rooba hadabreef osoo hin taane hadhufuufi mana jalaa jaarratan jaan rooba jalaa dheessuuf mana rooba dabreef osoo hin taane rooba dhufuuf jaarrata itti dheessuuf jala tan akkana beeka we need to stop these guys are mad dog asirra deemanii social media nu bal'ate jaanii galgalaa ganama even hin qaanfatan ammallee irra deddeebi'anii haasawaa jiran jechuudha kanaaf wanni kun hedduu balaa guddaa akka sabatti waan nurra fidaa deemaa jirtuuf tan akkasitti haa beeknee ummanni keenya tasgabboonu warreen reaction agarsiisaa jirtan waan if agartan irratti xiyyeeffannaan isaan qofa irratti ta'uu qaba yoo dandeenya haa dhaabnu yoo dandeenye dirqama kana qaama laallatu kannine nuti immoo haa dhaabnu reaction kana haa dhaabne xiyyeeffannaa keenya ummata keenya dhumaa jiruuf haa sagalee taanu sababni kana goonuuf akka tabiraa nutti hin dhalanne akka ibiddi kun ammuma asuma bishaan tineenee isaan khara biraatitti tarkaanfiin isaan irra fudhatame tarkaanfiin seeraa isaan irra fudhatame nuti immoo dubbii tana qabbaneessuun obboleeyyanuma keenya kabiyya biraa jiran harakkoo biraa keessa jiran ammas akka rakkoon biraa irratti dhufne akka dhaabbatu qabuuf tanaafin isinit dhaama fayyaa argadhaa waan hojii turtaniif aynoo sa'a maleen seenee tanumaafin isinii dhufee beeraawiin jalqabde beeraawiin Mangistuu Hayilamaariyaam arrallee ilmaan Oromoo jumlaadhaan haadha jalaa fuudhanii hara ibiddatti oofaa jiranii dubbiin hamtuudha dubbiin jajjabduudha Oromoon cabuudhaaf Oromoo cabsuudhaaf sirriitti irra dalagaa jiran please adara waan kana tokkummaadhaan dura haa dhaabbannu fayyaa argadhaa warreen balaaleffattan hundi waraanni bilisummaa Oromoo warreen bakka waraana bilisummaa Oromoo buutanii labsii waraanni bilisummaa Oromoo illee ni feena ammallee kana caalaa immoo hawaasa kana tokko godhuu irratti hawaasa kana fayyisuu irratti dalagaa maaliif namni agummaa faa wajji waan jirtan seheeti madaa waa hunda isinirra maxxansaa jira namni waan gulummaa wajji jirtan seheeti waa hunda isinirra maxxansaa jira gaafa isin miidiyaa Oromoo dheessitan gaafa isin miidiyoota Oromoo irratti diddan waan isin ilaalcha akkasii qabdan sehee ummanni wanni ja'a jira kanaafuu asbahaati ibn khanumaa sabab sadhaati asbahaati ummata fayyisa nuti hidhamtoota siyaasaa irraa rakkoon qabnu jaati kiliir godha ummatatti hima miidiyaa kanarratti asbahaati amma abdeetii khanna raadiyoo qoftiin gahaa miti social media facebookin qoftiin gahaa miti miidiyaa Oromoon qabdu irratti hottaati ummata fayyisa asbaha dubbadha kuni yaada araaraati yaada nagayaati maaliif namni oggaa muka tokko ol yaabbachuu deemu oggaa muka horuu deemu lafa wal taheeti waliin ol bahee firii midhaan muka sanii kutataa jechuu waliin kuduraa fi muduraa wama fedhellee haa ta'u jechuudha soo kanaaf ammallee dhaamsiin isinii qabu odaa tarbiitiif dhaamsiin qabu yookaan najaat hamzaatiif dhaamsiin qabu yookaan jaalmarroofis dhaamsiin qabu gammachuu abbooyyee dhaamsiin qabu
ummata kana yoo dhugumaan ummanni kun qaama qalbiin garaan isinif fayyee ammallee isinif deebi'e summii agummaan faan isin jiddu facaasan summii tana qulqulleessa oromoo tana amma deebi'aati asbaha miidiyaan oromoon qabduun irraan dheessina miidiyaan oromoon qabduun dheessina siyyee abrahaa ka ajjeechaaf barbaadamu tigreedhaan waliigalee tigraayif falmaa jira صادقان خامة خدشان درة TPLF ديسي بأرانتنا TDF تجرايداف ولين تكون مادان أفان تكوتاني دي ماجران دبلوماسي دلقا جران ورانا دلقا جران وهم دقولا جران جاتشو إسنين أصبحاتي ميديان إسنين ميديان خانو ملابتابي تكون مقالت وياني قلت media is very powerful إن والله لنا هن قوو منا ميديان power قدقب إما اتباها ميديا أرقتن هدى مالك اتبافتني أوروموتو مالك اتباسا خوتاتي إما اتباها يا أكست أمة أصبحاتي فيسا أمة سنفو أمان بودا أبوتين أمانتين لين أقا أصباتا وإن جانو راللبا وإن جانو بوسا جرمو أكمان سنينجي والرجل نسانيتي دبرسنا إسان هاتي كير قدن بكا إسان جراتانيتي أفوشا ساتو كومينيتي ساتو مسجد هاتو